dhiiga kee eegana keessa naqani annichoon dhiiga annichoo eegana keessa naqani fayyaan diinaa dabalame annichoo dhiiga naa kan nuti egaa olmaan kee dachaadha egaa yoom himamee dhuma annichooti si fayyeetiin jiraati qalbii takka ammaan laafina sinne amma si fayyaa duwida kiyyaas labbika kan laala malee labbika wanti nu godhu sun barte amma kabarra jira amma fayyaa Ni kanaan dura jechaadha waa tokko waan sittiin himne tokko jira jechaadha waa'ee maammee waa'ee maaliitii natti himin koo karaa maatiitiin waan amma yoo naatti sittiin himne tokko jira jechaadha waa'ee maammee kanaafiyyuu maammeen nuti obboleessaan gafaa tokko hin qabu maammeen erga dhugaan akka obboleetiitti akkasi ilaalte farree kee jaalallee kee qalbuuraa jaalattu jaarsa kee kan fuuldura jettee kan abdattu heegaree keetiif kan eeggattu gisee akkas godhe namni kun dhimma obbolummaatiif jettee qofa yaadda hordoftoonni keenyaas viidiyoo kana dura darban arganii jiranii obboleessa kee jaalolaa turte isaa akkam akka ta'e ilma namaa tokko akka inni godha maammeen dhugaadhaan akka inni si jaalatu beektee jirta ati garuu akka obboleessaatti akka inni na jaallatu kana sirriitti beektaa akka obboleessaatti fe'ide garuu ati garuu akka obboleessaatti jaalatta akkuma obboleessaatti akka obboleessa kee kaduu isinitti ilaalta bikka san buufatteeti deemu jirtaati isa garuu maammeen obbolummaa kana keessa jaalala hin beekamne dhugaa ta'a obbolummaa malee akkasiif qabu natti mul'ate jira jechuudha. Akka akkasaati bartee. Ani immoo akkan itti beekutti maammeen akka obboleettii quxusuu isaatti akka didee ilaalu akka inni na jaallatu hin beeka malee akka waan mayyoonaatti wanta biraa hin beeku jechaadha. Deessee yaadu si yaadu jechaadha. Kan jiru maana darartaan jedhe. Ishi bakka akkam nagee akkam jirtu hordoftoota keenya akkam jirra farreen har'aa maan jedhu fayyee jira. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalee fi kabajamoo akkam nagee qabdanii fayyaa keessanii jirtu. Kun alhamdulillah ati ammaan tan waan jedhu fayyeetiin jira. Garuutu hedduudha annichoonis viidiyoo akkasii gadhiisuun qabdu turte. Viidiyoo naa dhukkubee akka malee irra jiru hospitaala keessa jiru osoo hin baasii jiruun viidiyoo akkasii waraabdee isin gadhiisuun qabdu turte. Hundi keessanuu akkanaaf cinqamaa turtan wallaahi koomandi keessa ilaalee. Kojaraa fedheesee eegaa turanii waan ta'eef kanaaf hin gadhiisee barraa'e. Gadhiisuun qabdu viidiyoo akkasii maaliif namni dhiphataa. Jarri waan irra geesse farreenuu fi miisii jechaa turanii koomentii afaaniinuu itti himtanii gaa naa dhukkubsee jiru naa akkasa irra jiru isinitti agarsiisuun qabdu turte maaliif koomentii keessa ilaalee anu baay'eedhaan akka dhiphachaa turtan arkee garuutu hedduu galatoomaadhaa hundi keessanuu galata waaqayyo amma wayyeesin jira keessa kiyyallee maraamarameetiin jira. Fayyeetiin jira ammaan tana garuutu annichoon har'aan tanillee kan hin tiilas bakka ani jiraames ol deemuu dandeenye dirqiidhaan fuuteen aan deemu jirti jalan ciisin jettee awon waan sa'a annichoo hordoftoota keenya wallaahi siin rakkisaa ture malee anaa miti siin rakkisaa ture. Siin rakkisaa ture. Maal godhee rakkiseen? Viidiyoo akkasii gadhiisuun qabdu. Gadhiisuun qabaan koo aanat irra geessee jaratti agarsiisuu fedheetanu amma immoo fayyitee jirta galanni rabbiif haa ga'u warri nama baay'ee siif cinqamaa ture waan irra geesse immoo namni baay'een akka arguu barbaadee ture kanaaf jedheetan malee wanta biraatiif miti kanan viidiyoo gadhiisee jechaadha kanaafiyyuu jarris waan irra turte akka isaanii arganuu fedheetanu jechaadha sii galee miti. Yaa hordoftoota wanta biraa wannee deemti jechaadha. Yeroo asiif ta'u viidiyoo san gadhiistee isin dhiphisuun qabdu turte hordoftoota keenya. Haa ta'u garuu maammii wajjin wal qabatee maammiin deemeeti baadiyyaa keessa dhaqee waywaachaa ture amma immoo garuu diradhaa keessa dhufee iddoo taatiif iddoon viidiyoo itti waraabessan illee gizee ilaalanii babbeekaa. Nama wayinatti ergee nama mucaa wayii tokko natti ergee manatti jechuun kaameraan gaan qopheeffannoo waan ta'eef mucuma sanuu jechuun maammee bikka inni jiru fidee jechuudhaani poolisiidhaan qabne mucuma inni nutti erge sanuu poolisiidhaan qabne amma eessi jiran seetee mana hidhaa jiran mucaa inni natti ergisan jechuun mucaa tokko natti erge xiqqaa tokko ammoo haa ta'u. Mucaan suni mana hidhaa keessa taa'eeti maammeen akka nama manguddootti farreen haa dubbisii jennee erga malee ani viidiyoo irratti inni
farratti na dhaqaa jeesan qiyaasan dhufa jeeti yaad sila qiyaasan naaftaate baay'ee naaf gaarii ture maaliif waa heddumaa mi wajjin iccitii qabanii mucaan suni qasilaa inni erga fadhisanii ani waan fadhii yoo ta'e maamiif araaraman qabu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani maamii gonkumaa araarama tokko hin qabuuf akka rabbii qiyyaatiin alhamdulillah as ga'e malee akka maamiitiin du'e qabrii ciisiitiin jira asumaanuu doktora keenya ayyaan kilinik hedduu galateeffachuu barbaada tana wallaantee wallaan sanaaf goote viidiyoo nuti isaan akkasiin na dabaddabanii na cafa kan sana arkiteeti farree akkanatti tajaajila taasisaaf jettee anaa dhukkubu baay'ee na dhukkubaan yeroo sanitti ka'ee deemus hin dandeenye hannichooti yaamtee dubbistee waan jiru cufa ol mari'atanii fudhanii ayyaan kilinik na geessan jechuudha. Asumaanuu ayyaan kilinik hedduu galatoomii qaaxaroollee ni qabna maaliif ammaan tana qacola waa hin fayyiniif yeroo san dawaa fi garaa kiyya keessa nama raamaran malee raajii lafee fi kana cufan kaanii raajiillee deebitee kaatanaan jettee jirti. Asumaanuu ayyaan teenya baay'ee galatoomii sin jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ayyaan jechuun nama addaati nama akkuma keessanii onlaayinaan kanarraa na bare malee nama lafarratti nan beekne jechuudha ayyaan. Nama lafarratti waliin beekne dhugaa dubbachuudhaaf onlaayinuma kana gubbatti nu hordofti akkuma isin nu hordoftanitti kilinika ayyaan ammas kilinika ajaa'ibaati kilinika meeshaa teknooloojii guututti guuttatee jechuudha argame jechuudha maaliif akkasitti kilinika akkasitti namni ollaan ijee yaadu nagarreen kilinika bakka hamootummaa yoo taate malee kilinikni akkasitti of dandee akkasitti waa hedduudhaan guutame dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dirudhaa keessatti namni kana argamu keenyaaf baay'ee gammanna kilinika ayyaan baay'ee galatoomfachuu barbaada. Waa'ee kilinika ayyaaniin wal qabsiisee hordoftoota keenya kilinika ayyaaniin wal qabsiisee hannichoonis waan jettee yoo qabaatte kilinika ayyaanii wajjin maaliif yeroo san keessattuu an waan na dhukkubuuf hannichoo wajjin wal dubbatanii waa hedduu waliin ja'anii isaanii wajjin waan wal dubbattee jirtu hannichoon hanga yeroo san keessa na dhukkubee jira waan ta'eef dilas wajjaasuus hin dandeenye anuma maraamaraniiti meeshaa hedduu qaban dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ayyaan kilinika keessa miidhageetiin isin daawwachiisa kilinika akkana haakima mootummaati bakka akka meeshaa akka haakima mootummaa qabdi jechuudha ajaa'iba viidiyoo biraa irratti yeroo biraa wajjin maaliif silaa'oo waan ganaa wanti ta'uuf maraamaramuuf lafee fi kanaaf raajii cufa qabdi kana cufa nasaan naa goote jechuudha ayyaan jechuudha hedduu naa galatoomee jechuun barbaada nama galateeffateetti rabbillee galateeffata yaadanii kanaafuu hedduu galatoomee jechuun qabaanii hannichoonis waan irraa quba qabdu waa'ee ayyaan isiniif haa dubbattu. Anis baay'ee galatoomi siin jedha kanumaan jedha baqqaasa kaan immoo dubbatteettati waan ta'eef. Hannichooti si fayyeetiin jiraati. Qalbii takka ammaan laafina siin amma si fayyeetiin jira barkuun si qaba na qabdee dirqiidhaan ciisaa osoo ciisu jiru na kaastee na fidde. Kanaaf waan ikkoo baqqaa fidee jarattis amma akkati fayyite jarattis himeen jira. Innaa waa'ee maammee irratti immoo jechaadha gaafa gara maammeetti deebinu maammeenis seeraan akka barbaadamaa jiru amma deebi'ee dhufee jira gaxarii ture amma deebi'ee dhufee jira miti garuu maammeen an akkasittiin yaannee turre anaaf maammeen waan baay'ee walirraa qabnaa turre karaa maatiitiinis ta'ee jechaadha maatiin kiyyaas amma baay'eetti gaddanii jiru keessattuu haati kiyya baay'eetti gadditee turte nuyi kanaan dura jechaadha waa tokko waan isittiin hin himne tokko jira jechaadha waa'ee maammee. Waa'ee maaliitii natti himini. Koo karaa maatiitiin waan amma yoo naatti sitti himne tokko jira jechaadha. Waa'ee maammee kanaaf iyyuu maammeen nuti obboleessaan gafaa tokko hin qabaa ture maammee fi obboleessi kiyyas baay'ee ol jaallatu walii wajjin turanii jechaadha. Kanaaf iyyuu akka dingataa dhukkubsatee obboleessi kiyya du'ee jechaadha. Du'ee achi du'ee jira obboleessi kiyyaa jechaadha farri. Kanaaf iyyuu haati armeen kiyya immoo saatii sanatti baay'ee maa jedheen sitti maa bakka armeen kiyya saatii sana dhukkubsattee bakka akka nama hin taane taatee turtee jechaadha armeen kiyya. Kanaaf iyyuu maammeetu iyyuu haadha kiyya kunuunsee akka obboleessaatti tan kabaa kabaanii ture jechaadha. Maammee
Maammi isuma kana na godhe garaatti jabaatee kana na godhe kana akkasuma. Kanaafis akka obboleessa kiyya anis akka obboleessa kiyya isa du'e sanaatti ni ilaalaane jechaadha maammee. Kanaafiyyuu maammee akka malee obboleessa kiyya bichaa osoo hin ta'in gwaaddenyaa kiyya obboleessa baqa waan hunda kiyya ture jechaadha. Harmee kiyya kunuunseera. Harmeen kiyya immoo akka mucaa ishee du'e sanaatti ilaalaa jirti jechaadha. Akka sanaatti ilaalte ammas isheen baay'ee gadditee jirti. Viidiyoo keenyas ilaalaa jirti waan ta'eef harmeen kiyya baay'eetti gadditeerti. Gaafa bilbiltuufis bilbila hin kaasurraa jechaadha. Kanaafani baqa kanan sitti himne amma yoonaattiyyuu jechaadha. Sii galee miti farri. Ani chotiyya gaarummaan nama takka namni gaarii gisee hojjete gaarummaan nama takka gaarummaan sani teessiif gisee hamtu hojjete hamtu isaa sani deemaaf. Okay gaarummaa isaatis nuti waan irraa dheessinu hin qabnu gaarummaa isaa dhugaadhaa waan akkanaa qaba garummaa waan akka xiyyaatti akkasitti gaafas si godhee akkasitti akka obboleessaa ilaaltee hojjetu roota isaniif. Yaatis as biratti immoo gaaf sana baay'ee balleessitee jirta jechaadha. Maa beektaa anamma yoonaatti kama hafansi maalin sitti himne beektaa maammee jechuun anaaf obboleessadha. Akkuma obboleessa kiyya isa du'e sanaattan iyyuu akka obboleessa hangafa kiyyaa isa du'eettiin ilaalaanii jechaadha. Baay'een jaalladha maammee sitti beemiti. Amma garuu balleessaa guddaa balleessee jira. Siin akkas gochuu hin qabu ture maa beektaa baasnee sitti agarsiisuu qabnaa turre miti akkuma walirraa hin qabnu akka obboleessa qofa ta'e inni garuu balleessaa guddaa balleesseera dhufee siin si tumee jira jechaadha. Kanaafiyyuu maammee jechuun immoo haati kiyyas baay'ee jaallattiini akka mucaa ishee jalaa du'ee sanatti ilaaltii jechaadha sii galee miti. Kanaafiyyuu ammas balleessaa balleessee jira. Balleessees hin dhokatee jira miti dhokatee iddoo jiruuti immoo dhufeera kanaafuu seeraan hin gaafannaanii jechaadha sii galee miti. Naa galaanichooti jamaar sitti beektaa maammeen dhugaadha. Gaafa san keessatti ati akka amma ati yaadde kanaa miti maammeen yaada biraa akka qabu ammaan tana hubattee waan inni godha kanarratti mee namni dhimma kamiifuu ka'ee ilma namaa tokko akka inni godha maammeen dhugaadhaan akka inni si jaallatu beektee jirta. Ati garuu akka dhugaa. Akka obboleessaatti akka inni na jaallatu kana sirriitti beektaa. Akka obboleessaatti fayyada garuu ati garuu akka obboleessaatti jaallata akkuma obboleessaatti akka obboleessa kee kaduu isinitti ilaalta bikka san buufatteeti deemu jirtaati isa garuu maammeen obbolummaa kana keessa jaalala hin beekamne dhugaa. Ta obbolummaa malee akkasiif qabu natti mul'ate jira jechuudha. Akka akkasaati bartee. Ani immoo akka itti beekutti maammeen akka obboleettii quxusuu isaatti akka didee ilaalu akka inni na jaallatu hin beeka malee akka waan mayyoonaatti wanta biraa hin beeku jechaadha. Deessee yaadu si yaadu jechaadha wanta akkasii. Kanaafuu akkan si jaalladhu akkatti na jaallattu immoo innis beekaa jechaadha. Garuu gidduu keessan bichaa bakka. Bakka dhiisee ni beektaa ani chotiyya nama takka tarkaanfii sirra dhaabbattee wanta kalaaluu qabda. Maammeen erga dhugaadhaan akka obboleettiitti akkasii ilaalu ta'e farree kee jaalallee kee kan bu'uuraa jaalattu jaarsa kee kan fuula duraa abbaa kee kan fuula duraa jettee kan abdattu heegaree keetiif kan eeggattu gisee akkas godhe namni kun dhimma obbolummaatiif jettee qofa yaadda. Hordoftoonni keenyaas viidiyoo kana dura darban arganii jiranii. Obboleessa kiyya jechaa lolaa turte. Isa akkam akka ta'e isa akkoo waamneetiyyuu sirriitti seeraan hundi keessaniyyuu lamman keessaniyyuu dhuftanii wal bira teessaniitu seeraan haasofnee wayyaa innis akkasii gochuu isaatiif rakkoo qabu hin deebi'aa. Anicho ammas itti ilaalgaa bikka kana maammee araarama tokko hin qabuuf naan jette kana booddee anis hin qabuuf siin jeemi kana jidduu maammee akka obboleessaatti ilaalaa kana dura bakka maammeen amma akka obbolummaa dhiisee akka biraa deemu jira. Naaf sirraas dhiibbaa fidu jira. Ana qofarra dhiibbaa fidan seen miidhamnaa ati miidhamte. Okay miidhama jechuun ati miidhamne dila kana barumsa kee dhabdee torbee takka hin geenye torbee takka guutuu barumsa kee takkaan hiixee miitu barumsaa si dhiisee jirta. Anaaf jettee jechuudha. Fatanaa meeqas dabre jechuudha. Beektaa meeqa akkasii. Amma rakkoon qabu inni jechaadha. Miidhamte moo miidhamne? Miidhameera samma. Bakka miidhaan kiyya miidhaa keeti miidhaan ta'e miidhaa tiyya. Maammeen na qofa miidhee miti siis waliin nu miidhe. Anqaama nafu na miidhe ati sammuu si miidhe. Sammuun ta'e hara meeqaan miidhamnee jira ni beektaa naaf yetu. Anqaama kiyya cafaqee miidhamee keessa kiyya miidhe. Ati immoo sammuu ta'e si miidhe. Ammallee viidiyoon kun gaddifamaaf ummataaf inni illee ni harka yeroo ati kanatti immoo waan akkanaa dubbachuun maammi araarama tokko hin qabu nuuf kana boodee ani akka kiyyatti araarama tokko hin qabuuf poolisoonni illee barbaadaa jiru garuu mucaa nuti erge qabnee hiine mucaa kasilaa viidiyoo irratti haaseessan yoo rabbiin argisiise mucaan sun ammaan tana bikka kanaa jira jee poolisoota qacalche poolisoonni ammaan tana tarkaanfii isaa fudhachaa jira mootummaan haa jiraatu mootummaan haa galatamu. Ijoollee silaa san dura waliin na cafeetallee
tarkaanfii barbaachisu irra fudhatanii jiran. Tarkaanfii barbaachisu irra fudhatanii jiranii. Ammoo garuu kana booddee farreen maammeen hannichoodhaaf kana dura kan ta'e akka obboleessaa akka laaltee bakka akka obboleessa ishee kaduyatti ammaan uffadhee kun waan silaa waliin dabarsan obboleessa gizinaan jaataa turte kana dura ani waan biraa bakka sammuun tiyya keessatti hannichoo bakka obboleesseetti natti lolaa turte dhugaadha waan namaaf hubatamuu qabu kana dura bakka dabree jira obbolummaan isaanii. Kana booda immoo maammeen obbolummaa biraa akka obboloota isatti sun taane akka biraatti akkasii yaadisi deemu jiru beektaa? Yaadi akkasitti bakka kana booda ni shiti yaa. Hayyeeshi bakka. Walii galla kanaan booddee hordoftoota keenya ani maammee akka obboleessa keetitti akka nama tokkootti namummaan yoo si dhageemi akkas na godhuun qabdu. Okay? Ani gara laafeessa namaati. Nama garaa namatti jabaatullee miti. Garuu kan garaa sin jabeesse achi keessa teessee kawii waatteef ana kabajjee yookaan na sodaatteeti miti. Maammee baadiyyaa san keessaas teessee kawii waatteef poolisii sodaa yookaan maneedhaa sodaa malee qixaata mootummaa sodaa malee ana sodaattee na kabajjeeti miti. I'm sure tina mana kana of course okay. Osoo kana sodaatu taatee kana kabaju taatee akkasuma hin gootu. Ammallee seera sodaa fi malee ati seera sodaa fi maneedhaa sodaa akkasitti teessee wayii waatta malee farree kabajjee yookaan farree sodaattee miti. Akkasuma akkasii miti. Inni maasirriidha. Akkasi. Kanaafuu ammallee seera yaalaa bikkatti baatu hin qabdu. Seeraas dheessitee bikka biraa teessee namatti argachuun namatti arguun furmaata hin taatu obboleessa kiyya. Yoo dandeesse qaama seeraatti namni dheesse namni sammuu qabu. Qaama seeraa jala dheessanii malee karraa dheessanii miti. Kanaafuu bikka feetee jiraattu gonkumaa ba'uu hin dandeessu. Araaramaas hin qabu an. Funyaan kiyya laallaa mala bikka na deebi'u jira garta laala. Bakka laallaa. Gartee? Funyaan kana boksiidhaan akka na gooteeti. Ati taatu ijoollee san taatu yeroo san keessatti bikka hedduu irra jirtaniif waan ta'eef laa duwidee kiyyaas laa bikka kan laalan malee laa bikka wanti nu godhu sun gartee? Gartee? Amma akka bira jira? Qaama fayyaa. Innaa hordoftoota illee rifachiisuun barbaadu akkaan ta'e kana cufa qaama kiyyatti agarsiisee hordoftoota kiyyaa qaama kiyya kan isin agarsiisee ni naatan jechuun isinitti agarsiisu garuu maaliif taanichoota isin geessi viidiyoon baay'ee naatanii jirta waan ta'eef kanaafuu maammeen gonkumaa waan araaramuuf hin qabu ani akka nama tokkootti garuu osoo seera raadhiisuun taane gama seeraa dhiistee furmaanni siif dhiyaata. Okay? Seerri wooma ati nagoota kana sin murteessee badii ta'e fudhattee teessa malee wanni biraa seerri nama najjeesu. Seerri katti dheessanii malee yoo akka obboleessaatti siif hin dhamaanu anummaan kunu qacafeeta kun seera dheessi. Seera dheessin bakka. Hanqanarrallee dubbachuu hin danda'u. Osoo xiqqashoo dhukkuba jiru annichuun fuutee na dhaabdee kayi jettee lafaa na qabdee na dhaabdee jirti. Kanaafuu hordoftoota keenya ani kana booda hedduullee dubbachuu hin danda'u. Amma immoo garuudha fayyaan qabaa du'aa nu godhaadha hordoftoota keenya. Du'aa magaalaa nu cinaa dhaabbadhaadha. Haala irra jirrus haala hunda keessattuu alhamdulillah innatuma tarbiin quban qabne hin taatu rabbamoo baraahii hundinuu waaqayyo irraa wanni inni quban qabne hin taatu akkasuma inni deemu jirra. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaa kanatti hornuu hojii turtan galatoomaadha. Haga ammaatti warri chaanala kanallee subscribe godhaa. Subscribe godhuudhaan chaanala isinii rakkisnee kanaan rakkoo teenyallee kana cinqii keenya kana cufa silaa sirraan fiduu hin qabnu rakkachaa jiranii na gaafachaa jiranii annichoon narra dawwalaa jiranii gadin dhiisin jeellee viidiyoo kan itti dawwale uummanni kun gaammana cinqu jira kalakkoysisii qabu jechuudha dawwalee cinqu jira bakka gaaffii sanumaaf gadhiistee gadhiisuus immoo badii jeetii yaadee
sangaa isinuu ni beeksanii badii ni qabdi fi hin qabdu isiniif hin dhiisa galatoomaadha nagaan nuuf tura ani chootii ni qabda Aan qabu bakka du'aa godhaadha fayyaan keenya deebi'ee jira lamada ayyaan keenya deebi'eetiin if mara lafee fi kana guyyaa sana ilaalchisne maaliif miidhama kaan bichaa nama maree garaa keessaa fi khileetii yoo waan akkas fayyaa qabu ilaalee viidiyoo irratti yoo agartanii turtan waraabanii turan naannicha waraabdee turte እና waraabdee gaddiste turte maaliif yuutuubni na biraas sannicha biraas ni jira ka yuutuubiin viidiyoo waraabdee tuma ismaa gaddisi jira yudduu kana anquban qaburraa kanaafu baay'ee galatooma baay'ee isin jaalannaa nagaan nuuf turaadha viidiyoo tanirratti wal argina baay baay እና warri subscribe godhaa baay'ee isin jaallannaa nagaatti viidiyoo sakaan immoo guyyaa biraasiniif gadhiisnaa jechaadha ayyaan kiliinik deemnee cheek godhaman daganaa jechaadha nagaatti dhiiga eegana keessa naqani dhiyaannichuun dhiiga annichoo eegana keessa naqani fayyaan diinaa dabalame annichoo dhiiga naa kan ta'in bakka nagaan nusra baay soora onnee kooti filatamtu ko dawaa jaalala qalbiiti si filadhee jaalalaan jaalala